Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Jimaata bitootessa 9 bara 2018 ashama harka fuuni akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegale. Qophii addaa fi walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an magartuu guutamaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraaf qopheeffannee qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliin an abdii bilisummaati. Kutaalee Oromiyaa bakka hedduutti haga har'aatti daldallii fi daandiin cufaa ta'uun beekame. Manni Oromoo ajjechaa fi yakka suukkanneessaa waraanni wayyaanee irratti raawwatu balaaleffachuudhaan ammallee bakkoota hedduutti daldalli cufaa jiraachuu odeeffannoon keenya ifa godha. Haaluma kanaan godinaalee bahaa Oromiyaa Harargee Lixaa fi Harargee Bahaatti manneen daldalaa akkuma cufamanitti jiru. Sochiin tokkollee kan hin jirree fi kanneen banuuf yaalanis waraanni wayyaanee uummanni ofiisaan wal dhagahee cufee banuutti kan aatte guutummaatti akka hin banamne dhorkitee jirti. Waraanni mootummaa wayyaanee qeerroo isin jettan dhufee konkolaataa isiniif haa oofuu dukkaana isiniif haa banu jechuun uummata doorsisaa jiraachuunis beekameera. Akkasuma magaalaa Buraayyuu keessatti namoota suuqii banan irra deemanii saamsuu fi namoota hidhuu itti fufanii jiru. Bakka waraanni wayyaanee hedduminaan buufatee jiru kanneen akka magaalaa Dambidollootti manneetiin daldalaa gurguddoon ammallee cufaa ta'uun ibsameera. Uummanni magaalaa Dambidolloo akka ilmaan hiyyeessaa hin miidhamneef manneetii nyaataa xixiqqoo keessaa banuudhaan bakka waraanni wayyaanee nyaata argachuu danda'u cufuudhaan waraana hongeessaa jiru. Oromiyaa keessatti manneen daldalaa banaa jedhanii dirqisiisuu fi aangawoota hidhuun jabaatee itti fufee jira. Hojii dhaabinsi mormii fi lagannaan gabaa wayita adeemsifamutti bitootessa 7 magaalaa Dadar keessatti dargaggoo Ahmed Aliyyi Muusaa jedhamu rasaasaan rukutanii wal'aansa sadarkaa olaanaaf gara hospitaalaa Diicoo irraa kan Dirree Dhawaa keessa jirutti ergamuu isaa jiraattonni dubbatanii jiru. Gama kaaniin Oromiyaa keessatti aangawoota sadarkaa adda addaa hidhuun akka jiru kan ibsan jiraattonni ajajaan poolisii godina Wallaggaa Bahaa Koomaandar Caalaa Tasammaa magaalaa Naqqamtee keessatti to'annaa jala ooluu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Akkasuma magaalaa Najjoo keessatti bulchitoonni gandeenii 2 fi itti gaafatamaan nageenyaa tokko to'annaa jala kan oolan ta'uu jiraattonni ni dubbatu. Aangawoota naannoo to'annaa jala oolan keessaa bulchaa godina Harargee Bahaa, itti aanaa bulchaa godina Wallaggaa Bahaa, bulchaa fi itti aanaa bulchaa magaalaa Naqqamtee, akkasumas godina Qellam Wallaggaatti itti gaafatamaa waajjira haqaa keessatti kan argaman ta'uun beekameera. Bulchaan magaalaa Ciroo obbo Saabiit Xaahir wiixata darbee to'annaa jala erga seenanii booda akeekkachiisi kennamee fi hordoffii jala akka jiran gama kaaniin ammoo magaalaa Roobee keessatti aangawoonni naannoo dargaggoota 27 hidhanii dararaa akka jiran ibsameera. Oduu wal fakkaatuun Koomaandii Poostiin mirga namummaa sarbuu itti fufuudhaan tibba kana humni Koomaandii Poostii poolisoota Oromiyaa fi ajajoota isaanii mana hidhaatti guuraa jira. Poolisoonni gara uummataa dhaabbatan uummatuma waliin waraana wayyaaneetiin dararamaa jiru. Akkasuma hidhannoo siikachaa akka jiran maddeen keenya nuuf gabaasan. Namoota suuqii cufuudhaan lagannaa gabaa keessatti hirmaatan dirqiidhaan suuqii cufsiisaas jiru. Kanneen kaanis irra deemanii saamsuu fi bakkoota adda addaatti qeerroo hidhuu itti fufaniiru. Magaalaa Naqqamtee keessaa konkolaachistoota baajaajii nama 30 ol ta'an ukkaamsanii akka jiranis beekameera. Akkasuma Dachaasaa Firoomsaa dhalataa magaalaa Amboo fi hojjetaa baankii Hawaash Damee Walattee guyyaa kaleessaa Koomaandii Poostiin qabamee hidhamee jira. Abdurrahmaa Yuuyyaa kaleessa ganama Koomaandii Poostiin bakka hojii isaa inshuraansii Oromiyaa waajjira muummee irraa qabamee amma Maayikilaawwitti dararamaa akka jirus beekameera.
Kana malees barsiisaa yuunivarsiitii Amboo kan ta'e Siyyum Tashoomee humna koomandi poostiin ukkaamsamuusaa odeessi magaalaa Amboo ni ifoomsa. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa kan ta'anii fi xiinxalaan siyaasaa obbo Siyyum Tashoomaa guyyaa kaleessaa humnoota xiqqaa wayyaaneetiin qabamanii hidhamuu isaanii maddeen keenya himaniiru. Obbo Siyyum kan qabaman mana jireenyaa isaanii kan magaalaa Walisootti argamutti loltoonni sirnichaa konkolaataa lamaan dhaqanii mana isaanii seenuun erga sakattaa turaniin booda Siyyumiin fuudhanii gara kallattii Finfinneetti qajeeluun bakka hin beekamnetti akka geeffames gabaafameera. Barsiisaan Siyyum asiin durallee wayita labsiin yeroo muddamaa mootummaa wayyaaneetiin labsameetiin ture humnoota sirnichaatiin qabamee hidhamuun turtii mana hidhaa ji'oota 3 booda kan gallakkifame ta'uu sabaa himaaleen gabaasaniiru. Oduu keenya biraatiin waraanni mootummaa abbaa irree wayyaanii dargaggoota Oromoo mana hidhaatti guuruuf sagantaa adda addaa baafachuun socho'aa jirti. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Kiiramuu gandoota akka Lalistuu Somboo, Waastii fi margaa jireenyaa keessatti waraanni wayyaanii nuti waraana bilisummaa Oromoodha jechuun dargaggoonni erga itti makamanii booda qabdee gara mana hidhaatti geessaa jiraachuu maddeen keessa beekan himaniiru. Akkasuma godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Agamsaa fi gandoota baadiyyaa hedduu keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo dawoo godhachuudhaan dargaggoota hedduu mana hidhaatti guuraa akka jiran beekameera. Kanaafuu dargaggoonni Oromoo abbaan argee nuti waraana bilisummaa Oromoodha yoo ofiin jedhee amantanii akka itti hin dabalamne dhaamna. Waraana bilisummaa Oromootti makamuun adeemsa mataasaa waan qabuuf akka of eeggattan jabeessinee gamanuma dhaamuu feena. Oduu keenya biraan ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Tillerson biyyoota Afrikaa daawwatan. Daawwannaa dippiloomaasii isaanii kan jalqabaatiif gara Afrikaa kan dhufan ministeerri haajaa alaa Ameerikaa haala amma Itoophiyaan keessa jirtuun wal qabatee labsii yeroo muddamaa irratti Ameerikaan kan yaaddoftu ta'uu ibsachuu ishee dubbataniiru. Jijjiirama siyaasaa, guddina dinagdee fi nageenya walitti fufiinsa qabu fiduuf daangaawwan kaa'uurra adeemsi siyaasaa hunda hammatu furmaata kennuuf murteessaa ta'uu amannas jedhaniiru. Ibsa kaleessa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo waliin kennaniin akka mul'isanitti humnootiin nageenyaa tarkaanfii humnaa irraa akka of qusatanii fi mirga hiriiruu akka kabajaniif gaafachuusaa maddeen keenya gabaasaniiru. Karaa gara biraatiinis waa'ee balaa liqaa biyyooti Afrikaa Chaayinaa irraa fudhataniin ilaalchisuun ammas akeekkachiisan. Haasawaa magaalaa Finfinneetti taasisaniin Ameerikaan maallaqa Chaayinaa Afrikaan alatti ittisuuf yaalaa jirti miti garuu biyyattiin liqaa deebisuu yoo dadhabde bu'uuraalee yookiin qabeenyaa to'achuu dadhabuun balaa qabaataas jedhaniiru. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Tillerson labsiin yeroo muddamaa hatattamaan akka ka'u mootummaa Itoophiyaa akka gaafatan maddi odeeffannoo keenyaa addeesseera. Jeequmsaa fi okkora siyaasaaf deebii gahaa kennuun dirree bilisummaa bal'isuutu barbaachisa jechuun guyyaa kibxataa gaazexeessitootaaf ibsa kennaniiru. Ministeera haajaa alaa biyyattii waliin marii erga taasisanii booda walitti bu'iinsi biyyattii keessatti ta'aa jiru nu yaaddessaa jira jechuun gaazexeessitootaaf ibsa kan kennan Tillerson biyya tasgabbeessuuf labsii yeroo muddamaa kana hatattamaan kaasuun barbaachisaa akka ta'e hubachiifna jechuun dubbataniiru. Shagallixa Adaa Bargaa magaalaa Hincinniitti gubachuu konkolaataa Daangooteen wal qabatee dargaggoota hedduu mana hidhaatti guuraa akka jiran beekame. Dargaggoonni kunneen achi buuteen isaanii kan dhabaman yoo ta'u shakkiin jiru garuu gara holataa kaampii waraanaa keessa akka jiran himamee jira. Inni biraan dargaggoota kana kan guursisaa jiru nama keessa beeku kan uffata loltuu agaazii uffatee socho'u ta'us keessa beektonni ni dubbatu. Dargaggoonni hidhaman baay'een isaanii umurii waggaa 15 gati yommuu ta'an miidhaa reebichaa dandamachuun kan itti ulfaatu waan ta'eef hiriyoonni isaanii akka of eeggatan gamanumaan dhaammachuu feena. Dhumarratti magaalaa Naqqamtee bakka hoteelaa Ugaagen naannoo Dirree Masqalaa jedhamu bakka qubannaa waraanaa fi waajjira mootummaa wayyaaneetti humna hin beekamneen boombiin harkaa darbatamee balaa geessisuun wal qabatee guyyaa har'aa sakattaan cimaan leeqaa keessatti geggeeffamaa akka oolee maddeen ibsan. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qopheeffanne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.
Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiiloohertzii 1740 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessisee jaalabdii bilisummaa ture Orii Bulii jenna. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara qophii itti aanuuttan isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. Waa'ee keenya kana beektu laata? Yoon ta'u yoon deemus garaana nyaata wayyoo. Diini dhangala'ee galaana yaa'e foon fi nyaate. Foon fi nyaate garaana hammaate. Foon fi nyaate. Foon fi nyaate garaana hammaate. Bilisummaaf ka'ee biyya bahe biyyee ta'ee hafe. Gootaan gaggaaliis biyyaas ni dhabne maaltu nu hafe. Meeqa bilisummaaf ka'ee biyya bahe biyyee ta'ee hafe. Gootaan gaggaaliis biyyaas ni dhabne maaltu nu hafe. Karoo ijoo hawaasa meeqa biyyee nyaate. Kaayoo sabaati wabii sabaati ilmuu sabaati malee. Walabummaaf malee olaantummaadhaaf jecha wareegamne. Kaayoo sabaati wabii sabaati ilmuu sabaati malee. Walabummaaf malee olaantummaadhaaf jecha wareegamne. Damarasuun dadana mambasu. Mala basu damarasu. Mala basu damarasu. Damarasun dadana mambasu. Kana beektu laata? Yoon ta'u yoon deemus garaana nyaata wayyoo. Diini dhangala'ee galaana yaa'e foon fi nyaate. Foon fi nyaate garaana hammaate. Foon fi nyaate. Foon fi nyaate garaana hammaate. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan amma isiniif qabadhee dhiyaadhu sagantaa maree qeerrooti. Maree keenya har'aa keessatti jaallan abdii bilisummaa fi ibsaa dhaabasaa na waliin jiru. Isaan waliin dhimma sochii qeerroo bilisummaa Oromoo taasisaa jiru irratti mareechaa waliin turraa turtii gaarii. Meeqa jaallan akkuma beekamu mootummaan gita bittuu wayyaanee waraana aduu saafaa uummata keenya irratti labsee jira. Kanaanis komaandi poostiin madaala kamiinuu fudhatama hin qabne raggaasisuun duula duguugaa sanyii uummata Oromoo fi uummattoota cunqurfamoo biyyattii keessa jiran irratti geggeessaa jira. Haa ta'u malee qeerroon bilisummaa Oromoo labsii kanaaf osoo hin jilbeenfanne diddaa isaa daran jabeessee itti fufee jira. Meesa kana akkamiin ilaalta jaalibsaa? Ayya jaalmichu gaaffii fi yaada dhimma yerootii wal qabatu ilaalchisee akkumaati qabxiilee tokko tokko kaasuuf yaaltetti dhimma sochii miilanaa yookiin yeroo labsii yeroo
muddama mootummaa wayyaanee baase kana wal qabsiisee ilmaan Oromoodha guutummaa biyyattii Oromiyaa irrattis ta'ee ilmaan Oromoo addunyaa irra jiran marti onnee tokkoon yaada fi qalbii tokkoon sagalee tokkoon kaanii haalli itti balaaleffataa turantu jira. Kanumaan wal qabachiisee addatti immoo jechuudha. Qeerroon bilisummaa Oromoo ilmaan sabaa biyya keessa jiran sabboontonni fi quuqqamtoonni aantummaa uummataa fi biyya isaanii qaban labsii yeroo muddamaa kana adda durummaadhaan mormuudhaan wareegama qaqqaalii aarsaa lubbuu dararaa fi hidhaa adda addaa itti baasanii jiru. Kun dirqama ilmaan Oromoo irraa eegamudha jechuudha. Maaliif duguugga sanyii yeroo itti ta'ee jedhamee mootummaan biyya tokko lammii biyya isaati irratti baasetti namni kana dhaga'u namni kana beeku mormuun dirqii waan ta'eef jaalatee filatee doon ta'in dirqama isaa waan ta'eef mormeera jechuudha. Gara dhuma baatii gurraan dhalaati eegalee keessumattuu dhiha Oromiyaa irratti fincilli diddaa gabrummaa fi akkasuma fincilli xumura gabrummaa dhoo'ee ture jechuudha. Fincila bakka sanitti xumure kana wal qabatee namoota qaqqaalii ol guddatoo fi daraaraa hedduu dhabneerra akkuma waliigalaatti akkuma gara jalqabaaf kaasuuf yaaletti konyaa dhiha Oromiyaa irratti Wallagga Bahaa Wallagga Dhihaa guutummaatti baatii gurraan dhala 23 eegalee fincila guddaa ture jechuudha. Fincila kanarratti wareegama qaqqaalii qabsoo bilisummaa Oromoo tarkaaffii guddaa ta'e tarkaaffachiisee akkasuma daandii qabsoo bilisummaa Oromoo gabaabsutu ta'e jechuudha. Kanuma wal qabatee dhiha Oromiyaa irraa gara guutummaa Oromiyaa dhuunfate jechuudha. Baatii Bitootessaa keessattuu baatii Bitootessaa lama Bitootessa 3 eegalee hanga har'a Bitootessa 9tti fincilli kun guutummaa Oromiyaa irratti guutummaa uummata Oromoo kan giddu galeessa godhate qonnaan bultoota, daldalaa, hojjettoota mootummaa fi dhuunfaa hunda qarree fi qeerroo keenya hunda giddu galeessa kan godhateef kan hirmaachiseen sochii taasifameera jechuudha. Kun maal nutti agarsiisaa? Humna murteessaa qabsoo bilisummaa Oromoo akka ta'e argina jechuudha. Uummanni keenya wal dhagee wal jala yaa'ee waan godhaa jedhaman hunda godhanii argamanii. Kun uummata yookiin fira qabsoo Oromoo kan boonsuu fi akkasuma diina immoo baay'ee kan naasisu waan guddaa humna qabsoo keenyati jedhee namana jechuudha. Yaada bal'aa nuu laafteef galatoom jecha asirratti jaal abdii bilisummaa waan jette yoo qaban. Hayyeegaa akkuma tu jettee tibba kana keessa waa'ee koomandi poostii wal qabatee Oromiyaa guutuu keessatti fincila ture, mormii garaagaraa ture, haala danda'amu hundumaan haaluma yeroon barbaachisuun haaluma qabsoon yeroo ammaa kun barbaachisuun qeerroon bilisummaa Oromoo hooggansa fudhatee uummanni itti hirmaatee qabsoo kana bifa barbaachisuun gaggeessaa tureera, ammas gaggeessaa jira. Koomandi poostii kana uummanni kun sa'aatii kana maaliif mormee mootummaan sa'aatii kana maaliif baase yoo jenne mootummaan rakkoon tokko jiraatee yookiin rakkoon nageenyaa tokko dhabamee utuu hin taane uummanni kun waan irra galagaleef uummanni kun to'annoo isaa jala jiraachuu waan nuffeef uummanni kun immoo qabsootti waan jabaateef qabsoo uummataa kana laaffisee waraanaan humna kana mootummaan kun qabsoo uummataa kana laaffisee waraanaan humna qabu fayyadamee qabsoo kana duubatti deebisuuf yaadeeti kan inni labse. Uummanni kun garuu koomandi poostii kana jala dhaabbachuudhaan sa'aatii ammaa kanatti koomandi poostiin akka hin barbaachise waan hubateef uummanni kun daba waan hin qabneef biyya isaa irratti jiraachuu waan dadhabeef mana isaa keessa nagaan ba'ee nagaan galuuf koomandi poostiin kun waan daangessuuf mormii kana itti cichee mormaa jira jechuudha. Kanaanis gabaa lagachuudhaan daandii cufuudhaan waraana mootummaa kana bakka garaagaraatti wallaansoo wal qabuudhaan waan nyaatu dhabsiisuudhaan mormii guddaa taasifamaa ture ammas taasifamaa jira jechuudha. Ani kanarratti kan hin jechuu barbaadu mormiin kun jabaatee yoo itti fufee koomandi poostiin kun waraanni kun biyya kana keessaa bahuu danda'a jedheetuma nama nan ture. Maaliif jennaan waraanni kun waan nyaatu yoo dhabe waan godhu yoo dhabe dirqama bakka sana socho'uun dirqiidha jechuudha. Kanaaf uummanni kun bifa amma jalqabee kanaan daldala isaa waraanatti cufatee nyaata dhugaatii kana yoo irraa hir'ise wareegamni sirrataa deema waraanni kunis biyya keessaa ba'aa deema. An kanan jedha uummanni kun waanuma
qabsaa'uu qabuuf waan mormuu qabuuf komaandii poostii kanas mormee jechuun barbaada. Ayyeega akkuma isin kaastanii uummanni keenya qabsoo addaa geggeessuudhaan mootummaa fi waraana goolessituu mootummaa wayyaanii amma funyaaniitti hidhate jala dhaabachuudhaan yeroo inni itti hongeessaa jiru argaa jirra. Kun immoo sochii qeerroo bilisummaa Oromoo naamusaa fi cichoomina isaanii kan argisiisudha. Mee gaaffii isa gara dhumaatti yeroo isin fiduu murannoo qeerroo bilisummaa Oromoo argamsiisuun yeroo ammaa kana keessumaa mooraa qabsoo Oromoo alatti ba'uudhaan yeroo inni uummata magaalaa Finfinnee illee akka malee jijjiiraa jiruu fi saboonni cunqurfamuu biyyattii bira mooraa qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo durfamutti makaman argaa jirra. Mee sadarkaan qabsoon uummanni keenya taasisaa jiru hanga guutuu biyyaatti babal'achuu isaa kun akkamitti ilaaltaa akkamiin dhufe jettee yaadda? Hayyee jaalkiyya kun akkuma namuu beeku jechuudha. Qabsoon qeerroo bilisummaa Oromootiin hoogganamu kuni kaayyoo fi akeeka uummata Oromoo ganamaa qabate jechuun birmadummaa uummata kanaatii fi akkasuma abbaa bilisummaa uummata Oromootiif jaarmiyaa gadi dhaabbate jaarmiyaa adda bilisummaa Oromootiin hoogganamee warraaqu akkuma ta'ee beekamu qabsoon qeerroon bilisummaa Oromoo godhu kuni rakkoo fi gadadoo uummata isaa giddu galeessa godhachuudhaan arguudhaan itti dhiyaatee waan beekuuf miira uummata isaa dubbisee yeroo mara uummata isaa waliin ta'uudhaan jechuudha rakkoo uummata isaa hudhee jiru kana kutee hambisuudhaaf qabsoo gaggeessu waan ta'eef yeroo har'aa kana immoo bakka ka'e irraa gara fuulduraatti tarkaanfii isa barbaachisu hunda tarkaanfachuudhaan sadarkaa murteessaa humna guddaa akkuma atuu jettee fira bira darbee diina biratti dhaga'itti guddaa argate ragayeera jechuudha. Kuni qabsoo inni gaggeessurra akeeka fi kaayyoodhaan hoogganamuudhaan cichoomina inni qabsoo bilisummaa uummata Oromootiif qabu irratti gaggeessuudhaan sadarkaa kana gahe. Egaa har'a sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoodhaan guutummaa addunyaa bira uummata biyya kanaa bira darbee guutummaa addunyaatti dhageetti qaba jechuudha. Sochiin dargaggoonni yookiin qeerroon uummata Oromoodhaa godhaa jiru. Kuni akka qabsoo Oromootti humna guddaadha. Hamilee uummata keenyati. Akkasumas egeree qabsoo keenyati murteessaa ta'ee argameera jechuudha. Qeerroon keenya har'a waan yaatoo jedhe hunda godhee argamaa jira. Abbaa fedhe daandii itti cufeet abbaa fedhe dabarsa. Kanuma wal qabatee giddugaleessa Oromiyaatti gara magaalaa Finfinneetti dhufee torbanoota darban kana bitootessa akkuma gara jalqabaatti kaasuuf yaalletti bitootessa gara jalqabaatti qabee hanga giddugala Finfinnee waan kana guutuu magaalaa Finfinnee kana raasee humna inni qabu humna murteessaa akka ta'e itti agarsiisa jechuudha. Har'a diinni kamiyyuu diinni qeerroo maal akka ta'e hin beekne qeerroon akka humna sochii qabsoo bilisummaa Oromoo ta'e yookiin akka qaama jarmiyaa warraaqsa rakkoo uummata Oromootiif falmu dhaabbatu diinni bareechee beeka jechuudha. Qeerroo jedhee abbaa fedhe beeka guutuun biyya kana sadarkaa addunyaatti dhageetti argate. Kuni maalirraa ka'eeti qabsoo sirrii fi sansaka qabu gochuurra dadhabbii fi nuffii tokko malee akeeka fi kaayyoo uummata kanaa galmaan ga'uuf jecha itti beelee itti dhoobatee wareegama qaqqaalii hanga wareegama lubbuutti har'a harma arginu kana daraaraa daa'ima xixiqqaatu du'aa jira. Faajjii uummata Oromoo eenyummaa Oromoo fannifatee daa'ima meeqa karaa irratti osoo daandii cufu osoo diina hidhatee jiru hanga funyaanitti hidhatee jiru fuuldura dhaabbatu wareegama namni baasu kana addunyaan hin beeku kana jechuudha. Daa'ima xixiqqaa kanatu itti du'aa jira jechuudha. Maaliif jennaan qabsoon hadhooftuudha. Wareegama hidhaa dararaa nama gaafata. Qabsoo miilanarraa argitee julmaadhaan hidhamutu jira. Konyaa guutuurraa guutummaa Oromiyaatirraa qeerroo kumaatamatti hidhamee jira ukkaafamee lafa buutee isaanii kan hin beekamne. Kanumaa walumaa gala waanuma qabsoon namarraa gaafatu murteessanii waan kaanii hidhamuun du'uun wareegamuun dararaa kamuu kaffaluun qabsoon akka nama gaafatu murteeffatee waan ka'eef humna qabsoo keenyaa ta'ee qeerroon keenya galata addaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabu humna murteessaa mooraa qabsoo Oromoo keessatti barbaachisaadha. Sadarkaa yaadamus ga'eera. Kanaa olittis lafa yaadni walumaa gala bilisummaa uummata Oromootii fi walabummaa biyya kanaa akka qaqqabsiisu abdii guddaa shakkii tokko malee uummanni Oromoo ni abdata jechuudha. Hayyee jaalibsaa yaada bal'aa fi yaada baay'ee boonsaa nuuf laattee faadhu jenna. Mee dhumarratti jaal abdii bilisummaa waan isin gaafadhu jira. Innis yeroo ammaa kana kutaalee Oromiyaa garaa garaa irratti wanta gama mootummaa OPDOtiin yookiin bulchitoota gandaaf aanaa godinaatii wanti yaadamu tokkotu jira. Sun immoo yeroo darbee
qeerroo bilisummaa Oromoo cabsuu jecha foollee jedhanii waan ijaarantu jira. Foollee sila akka beeknu foolleen waraana abbaa gadaa ture. Abbaa gadaati ijaarrata. Haa ta'u malee amma ganda gandatti ijaaraniitu qaama mootummaa godhanii foollee ijaaranii turan. Foolleen sun gaafa uummata biratti fudhatama dhabu qeerroo ijaarra jedhanii waan socho'an jirantu jira. Icciitiin kun amma gadi hin baane. Mee qeerroo bilisummaa Oromoo akkamitti hawwatu uummanni? Hubannoo maalii laattu waa'ee qeerroo bilisummaa Oromoof? Jaalmichu gaaffii bal'aadha kan itti nagaafatti. Gaaffiin kun gaaffii cimaadha. Shirrii mootummaan ergamtuun mootummaa wayyaanii OPDO'n jalqabaa kaastee qabsoo bilisummaa Oromoo ukkaamsuuf yookiin duubatti deebisuuf xaxxu waan laayyoo miti. Gabrummaan uummata kanaa sa'aatii kana ga'uunsa haga har'aa kana turuunsaa iyyuu hundeensaa OPDO'dha jechuudha. Maaliif jennaan waan uummanni jaalatu tokko gad baasaniiti waan uummanni barbaadu sana dhorku. Maaliif jennaan amma waa'ee sirna gadaa gaafa kaasan abbootii gadaadhaniiti qabsoo qeerroon geggeessu qabsoo uummanni geggeessutti abbootii gadaa fuudhanii gaditti ergu jaarsoliitti ergu. Abbootii gadaa maalii jennaa miti jaarsolii fuudhanii itti ergu bakka sochiin uummataa jirutti. Bakka dargaggeessi mootummaa waraana mootummaa wajjirraan dhaabatee rasaasa itti roobu keessa dhaabatee mormii godhu keessatti abbootii gadaa jedhaniiti jaarsoliitti erganii ittiin qabsoo kana kan namni manatti galee taa'u taasisaa turan. Boodarraa maqaa qeerroon kun gaafanni qabsoo godhuun wareegama kaffalee aarsa barbaachisu kaffalee shira isaaniirra gaafanni aanaa deemu maqaa foolleetiin as ba'an. Foollee kana jalqabumaa maaliif ijaaranii jennaan uummanni Oromoo sirna gadaa baay'ee jaallata. Sirna gadaa keessaa kutaa tokko fudhatanii foolleetiin fudhanii uummatatti ba'an. Foollee immoo uummanni akka maalitti beekaa yookiin sirni gadaa akka maalitti beekaa waraana uummata yookiin ittisa uummata akka ta'etti beeka. Kanaaf foollee kanaaf jaalala akka qabu waan hubatanii foollee sanaan as ba'anii foolleen sun kan ajaju eenyu OPDO kan bobbaasu eenyu OPDO eenyutti bobbaasu qeerroo bilisummaa Oromoo warra halkanii guyyaa dhaabbatee qabsoo finiinsaa jirutti bobbaasu jechuudha. Ba'aniiti mootummaan gaaffii keenya deebisaa jira kana booda gaaffii gaafannu hin qabnu mootummaa keenyaa dhaggeeffannu waan akkasii taasifamaa jechuudha karaa foollee kana. Kun maaliif gaaffiin qeerroon geggeessaa jiru gaaffii abbaa biyyummaa fi gaaffii hiree murteeffachuuti. Gaaffiin deebi'ee isaan jedhanii har'a waan xiqqoo tokko hidhamaan nam tokko yoo bahe hidhamaan nu baheera waan ta'eef gaaffii gaafannu hin qabnu kana godhanii kan deebi'ee gad deebi'ee mormii uummataa kana ittisuuf foollee sana. Foolleen sun harka OPDO jira jechuudha. Ammas isa waan damma dhumarra kaaste kun waan baadiyyaa keessatti aanaa keessatti godina keessatti ta'aa jiru. Qeerroo jaarra. Qeerroo haaromee qeerroo hin haaromne jedhanii yeroo isaan itti uummata burjaajisantu jira. Qeerroon ganamaa qeerroon bilisummaa Oromoo innichi rakkoo keessatti ijaarame innichi rakkina uummata kanaa giddu galeessa godhatee sarbamuu mirga uummata kanaa giddu galeessa godhatee ijaarame har'as qabsootti jira. Kan duubatti deebisu yookiin kan dhaabu bilisummaa uummata kanaa fi walabummaa biyya kanaati. Garuu qeerroon haarome qeerroon hin haaromne maqaa afaan OPDO'ti jechuudha. Afaan OPDO haaromsa waggaa 27 guutuutti hin haaroman akkasuma qeerroo sin haaromsina jedhanii isaan ittiin qumaara uummata kanaatti yookiin qabsoo uummata kanaatti geemii hin taane taphatan afaan OPDO'ti malee qeerroon haaromus hin jiru. Qeerroon ijaaramus hin jiru. Qeerroo yoo ta'e jaarmiyaa addunyaan beeku jaarmiyaa guddaa qeerroo bilisummaa Oromoo ittiin qabsoo karaa nagaa biyya keessatti ittiin geggeessaa jiru ittiin addunyaan kun guutuun beeku ittiin gurra kennee fi qabsoo uummata kanaa karaan itti dhaggeeffatu kan saaqe qeerroo bilisummaa Oromooti. Kanaaf qeerroo bilisummaa Oromoo kana qeerroon kun akkuma maqaasaa kanatti bilisummaa Oromoof kan qabsaa'uu fi walabummaa Oromiyaaf kan qabsaa'u ammas wareega barbaachisu kaffalaa kan jiru kaffalaas kan ture lubbuusaa kan ittiin qusanne kan uummata kanaaf of kennee socho'aa jiru waan ta'eef qeerroo bilisummaa Oromoo kana cinaa dhaabbatee tumsee itti hirmaatee qooda isaa fudhachuu qaba uummanni hundumtuu. Deeggarsa barbaachisu gochuu fi danda'uu qaba. Cinaa dhaabbatee jabaadhu jechuu danda'uu qaba. Itti fufaa waliin jira jechuu danda'uu qaba jechuun barbaadan qeerroo bilisummaa Oromoo gamanumaanis. Hayyee dhugumatti jaallan koo ibsaa dhaabasaa fi abdii bilisummaa marii bal'aa fi hubannoo gahaa namni kamurraa argatu goone. Egaa gabaabina yeroo irraa kan ka'e maree keenya guyyaa har'aa asumaan goolamnee jirra. Jaallan na waliin turtan galanni keessan bilisummaa haa ta'uun jedha. Waa'ee keenya kana beektu laata yoon ta'u yoon deemus garaana nyaata wayii. Ini dangalae kalana yae pom fi nyate garana mate pom fi nyate garana mate. Egaa dhaggeeffattoota keenya
sagantaan guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jecha qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaa bilisummaati.